gareen shororkeessaa Abuut ergama biyya diiguuf qabatee dhugoomsuuf humna isaa walitti qabee socho'uu irratti argama. Naannoo Amaaraaf Affaar irratti weerara kan geggeesse gareen kun gara jabeessummaan namoota nagaa ajjeeseera, garii ammoo bakka jireenya isaanii irraa buqqiseera. Gochi gara jabeessummaa kunis gareen Abuut saba kamiifuu kan garaa hin laafne ta'uu isaa akka agarsiisudha jiraattonni magaalaa Jimmaa kan dubbatan. Waraanni kun jarri miidhaadhuma uummata Oromoo miidhaadhuma Itoophiyaa guutuutiif iyyuu waraana kana irratti banan hin jedha malee akka saba tokko akka naannoo tokko bichiteetti barbaadanii miti. Numa hunda irratti saba Oromoo, saba Amaaraas, saba Affaaris hunduma irratti lola labsan hin jedhani jarri juuntaan. Jibbaa hoogganaa keenya irraa ka'ee jibbaa biyyattii irraa ka'ee maan ergasii akkan barbaade olaantummaa agarsiisuu dideedhaan kana qabatee jira. Kun Amaara duwwaa kan ta'e iddoon dhumaatti hanga'u nuti bakka jirrutti iddoo jirrutti ofii keenyas dhufeenne nama keenyas eegne ijoollee keenyas bakka jiranitti hundumaa waan nurra jiruuf Amaara bichaa gaheennee taa'uun nurra hin jiru. Gareen Abuut jibbaa Itoophiyaaf uummata isiitiif qabu raayyaa ittisa biyyaa Izzii Kaabaa dugda duuba waraanuudhaan mirkaneessuu isaati jiraattonni magaalaa Jimmaa kan dubbatan. Kana malees bara aangoorra turetti gidiraan inni uummatarraan gahaa ture kan hin dagatamne ta'uu isaatiif ammas sanuma dabaluuf wixirfataa akka jirudha kan eeran. Mirga namaa mirga uummata Oromoo uummata sabaaf sablammii Itoophiyaa keessaa hundayyuu mirguma keenya sarbanii waggaa 27 irratti taphataa turan waan ta'eedhaaf jarri kun ammas waan nu tolanu miti, yoo deebi'anis waan nu tolanii nu fayyadanu miti. Tokkoon keenyaan wareegamaarra tokkoon keenyaan rakkoo nutti dhufaara. Tokkoon keenyaan bittaa garbummaa isa durii jala galaa jirra. Kun irraafatamuun nurra hin jiru, kan irraafannu gara fuulduraattis ammas ijoolleen keenya dhaloota dhufutti illee hin dabarsine kan akka seenaatti. Walfakkaatti wal barbaaddi akkuma jedhamu gareen shororkeessaa Abuut wayita dhiphatu Abaawoo Shanee waliin qindoomina uumeera jedhee labsuun isaas ni yaadatama. Jiraattonni magaalaa Jimmaas Abaawoo Shaneen safartuu kamiinuu Oromoo akka bakka hin buuneef Oromoon humna biyya ijaaru malee humna biyya diiguu waliin tumsee akka hin beeknedha kan dubbatan. Deebi'anii jarri kun Oromoo ta'anii ka'anii diina keenyatti dhaqanii tokkoomanii diina keenya wajjin nu waraanuu jira jecha sirrii miti jedhanii yaadni kun yaada fudhatama hin qabne. TPLF kana duukaa yeroo jarri hiriiranii wajjiniin waa tokko hojjetanu an baay'een ammam ummatichaaf waa biraa miti akka Itoophiyaatti biyyi saboota kaanniisi ummata Oromootiif ammam kabaja kennanii kan jedhu tokko ni ilaala. Ijoollee keenya kaleessa maal gochaa turan isaan morma kutaa, dugda kutaa, maal kutaa ciraan isaan itti gochaa turanii billiitii isaan itti gochaa turanii kan ammoo nuti uummanni Oromoos kan fudhatu nutis kan fudhannu. Birmadummaa biyyaa kabachiisuuf jecha raayyaa ittisa biyyaa wareegama kaffalaa jiruuf kabaja guddaa qabna kan jedhan jiraattonni kun raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa barbaachisaa hunda ni goonaadha kan isaan jedhan. Jara cinaa dhaabbachuudhaaf waan hundaanuu qophiidha. Yoo dhiiga arjoomuu ta'es yoo maallaqaan deeggaruu ta'es yoo jara cina hiriiranii jechuu ta'es waan hundaanuu qophii. Humna kootiin giidoo kootiin qarshiinan qabuun galgala eegumsaan guyyaa eegumsaan waan jiru akka addaatti nama dhufu to'achuun qaama jirutti gabaasa gochuudhaan onnee gara kuteenyaan qabsaa'uun qaban jedhaan. Maatii isaaniis ijoollee isaaniis waan isaan qaban mana isaaniis bakka jirutti ganda keenya waan jirutti hundumaatti hin to'annaa hin gargaarras waan isaan barbaachisu hin goone. Golala miidiyaalee hawaasaa irratti darbaniin